Kiyya Aisha Aliiti. Ani ogummaan kiyya nersiidha yookaan waa'ee fayyaa keessaan hojjedha. Ramsey County keessatti waldaa hawaasa Oromootirraa nin hirmaadha. Guyyaa tokko daa'ima argachuuf karoora ni qabda yoo ta'e talaallii COVID-19 fudhachuun hagam fayyaa kiyya miidha jettee yaaduun malta. Oduun gaariin jirtu ragaan talaalliin COVID-19 rakkoo ulfarratti fidu yookiin ulfa miidhu mul'isu tokkolleen hin jiru. Dhugumatti rakkoon dhala dhabuu miidhaa rakkoo talaallii kamirraahuu fudhachuun wal qabatuu miti. Hojiin talaallii qaamni kee vaayirasii COVID-19 akkamitti akka ifirraa ittisu barsiisuudha. Yeroo qaamni kee akkaataa miidhaan irra gahuu maluu danda'u firraa ittiin ittisu baratee ofiinuu talaallichi ni dhabamsiisa. Talaalliin kun waa tokkolleen isaa qaama kee keessatti hin hafu. Yaaddawuun waa'ee talaallii fi hormaataa yookaan dahumsa qabaachuun humaa rakkoo hin qabu. Hormaanni fayyaa keenya keessatti hedduu fardiidha. Waa'ee talaallii COVID-19 fi ulfaa laalchisee odeeffannoo dabalataa argachuuf ogeessa yookaan doktora kee waliin haasawi. Galatoomaa. Ashama akkam jirtu fagoodhaaf dhiyoodhaa kan hordofaa jirtanii nageenyi keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa ga'u. Kun sagantaa waan talk. Sagantaa waan talk torbanitti guyyaa tokko haala siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa fi akkasumas mata duree garaagaraa irratti muuxannoo jireenyaa, bu'aa bayii jireenyaa, dhimma Oromoo fi dhimma garaagaraa ilaalchisu irratti kan qophaa'ee isinii dhiyaatu ana Maatiyaas Guddinaan. Har'a haala biyya keenya jiru keessatti deemaa jiru biyya Itoophiyaa keessa deemaa jiru irratti ilaalchisee keessummaa tokkoon qaba. Keessummaan koo har'a Sheek Naasir Hamzaa jedhamu. Sheek Naasir Hamzaa ogeessa amantii akkasumas immoo barnoota ammayyaatiin barnoota baraatiin namoota barnoota sadarkaa olaanaa qabanii fi haala amantii, haala bulchiinsa amantii fi haala jireenya haala hawaasummaa akka gaariitti namoota beekan keessaa nama tokko. Kanaaf haala biyyaa ilaalchisee gaheen amantii maal akka fakkaatu isaan wajjin marii goonee isinillee akka irraa hubannoo argattan goona jechuudha. Kanaaf nu dhiyaadha. OROMIA11 Sheek Naasir Hamzaa baga nagaan dhuftani. Baga nagaan eedan obbo Maatiyaas fadha. Egaa akkuma isin beeksisee ogummaa amantiis ogummaa hawaasummaas barnoota ammayyaas qabdu haala adeemaa jiru kanallee namoota siviilii caalaa hubannaa waan qabdaniifanii har'a isin afeeree isinillee afeerraa koo simattanii naa dhiyaachuu keessanii fi hedduu galatoomaa jechaa yeroo ammaa kana biyya keenya keessa haala hamaatu adeemaa jira. Uummanni siviilii hiraarfamaa jira. Magaalaa Finfinnee keessatti baay'ee yaaddoo guddaatu jira. Siviiliin miidhamaa jira. Kana irratti gaheen hoggantoota amantii maali jettanii yaaddu? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoonni daawwattoonni OROMIA11 kan fagoo fi kan biyya keessa jirtan kan dhihoo fi fagoochuu bakka jirtanitti egaa rabbiin gammachuu dhuma hin qabne rabbiin itti hundaa'u haa gammachiisu. Duraan dursee biyya keenyaaf illee kadhachuun dirqama yeroo ammaa kana keessatti wanti takkittiin nu hafte kadhaa rabbii qofa. Takkittiin nu hafte garuma rabbii amrii teenya hunda hirkisuudha. Rabbiin balaa fi beelallee biyya teenya irraa haa qabu. Rabbiin karaa nagayaatiin osoo beeladaa fi bineensi tokkolleen osoo nu harkaa hin ajjeefamne hin dhumnetti biyya teenya karaa nagayaatiin, karaa tasgabbiitiin, karaa tokkummaatiin, karaa ulfinaatiin, karaa wayyoomaatiin mootummaa namaa fi sa'aaf tolu
biyyaa fi biyyeefillee tolu, kan dachii fi samiifillee tolu, kan gartee guutuu biyya Afrikaa san bira dabree addunyaafillee tolu, kan safuu qabu, kan walqixxummaadhaan sabaa sabnoota jiraachisu akkasii rabbii bakka nu haa buusu. Kan rabbiin biyyaanii tahaa jiru rabbiin ni beeka. Rabbiin filee bakka nu haa buusu. Kan ammoo kan lubbuu isaallee balleessee hawaasallee balleessaa jiru rabbiin haruma laafaan rabbiin irraa haa buusu jenna osoo dhiigni namaa hin bunetti. Duraan dursee namni du'uun qabeenyi namaa saamamuun kun hundinuu ni addeessa. Sanumarraa namaas naannawa Wallootii fi Karrayyuu akkasumatti Booranaa naannawa beelti akkan heddummaatti uummanni waan nyaatu dhabee rakkataa jiru. Isaanillee rabbiin rooba rabbi buusee fi rabbiin midhaan isaanii biqilchee fi beelarraa rabbi sana haabasu beeladaa isaanii rabbiin haa bishaanii fi waan nyaata rabbi haa kennuuf jenna. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اتيان سودان غا هدمتو تخني ربي درانو ها باسو هنداو خن بيه سعودي تيدميس خن بيه خيستي هدمي دررما جروس لافتومت يرو غبابتي غمچو سانتي نو زنداونو ها غمچيسو isin sagantaa tana qopheessitanii yeroo hedduu miidiyaa irraa baqachaa ture waa laalumaa fi waa xiinxalumaa fi waa dubbisuu barreessuu filadhee ture arragaa Maatiyaas yeroo duraatiif na afeeree yeroo duraatiif hin didu jedhee dhufe amma yeroon baqatanii miti yeroon keessattuu waan danda'aniin hawaasa ofii qajeelfamaa fi yaada waan gara amantiinaanis gara siyaasaatiinis gara hundaanuu walitti cuunfanii hawaasa biraan gahanii saniifuu dirqama amma yeroo mul'atuu barbaada osoo hin taane dirqama nu mul'isuutu dhufa saniifuu ulfaadhu isin jaa wanni gaafii ati gaafatte gaafii hoggantoonni amantiidha abbootiin amantiidha barsiistonni amantiidha hayyoonni amantiidha yeroo kana keessatti gaheen isaanii maal ta'uu qaba ummata nagayaa ummata sababaa gosaatii wal qabateen sababaa qubsuma lafaatii wal qabateen biyyaatii wal qabateen gandummaatii wal qabateen ummanni garii halluu takka moo qiimii irraa bahuudhaaf ummata akka fakkeenyaaf Tigreedhaaf Finfinnee keessatti keessattuu naannoo Boolee keessatti miidhamaa jiran manneen isaanii dhufanii sakatta'amanii qabeenyi isaanii saamamuudhaan gariin isaanii tumamuudhaan hidhamuudhaan gariin isaanii baqachiifamuudhaan rakkoon adda addaa gahaa jira jechuudha. Ummata maayinooritii ta'e dhalataa lammii biyya sanii kan ta'e. Gaafiin qaban hordoftoota yeroo ammaa kana keessatti nu hordofaa jiruuf Tigree ta'uun badiidha. Tigree ta'uun cubbuudhaahi. Namni tokko Oromoo ta'ee dhalatuun cubbuudha. Namni Amaara ta'ee dhalatuun cubbuudha. Yeroo ammaa kana keessatti kan nu balleessaa jiru dhalataa nama an Oromoo ifin jiru fakkeenyaaf Abiyyiin yoo boru amma Abiyyiin aangorraa bu'ee deeme yoo aangorraa bu'ee deeme Abiyyiin lammii Oromoo saba Oromoo hedduudha miidha hedduudha ajjeese dirree baasee rashane qeesii ajjeese imaama ajjeese so sababaa inni Oromoo qofaa miti saba biraatillee miidheef boru yoo inni aangorraa bu'ee namni biraa rabbiin isaatu beeka eenyutu aangorra akka fidu sabni biraa tokko yoo aangoo qabate Oromoon kaleessa nu balleessaa ture jedhee Oromoon irraa yoo namni sun qiimii bahate namatti ni tola hin tolu. Kanaafu rabbiilleen Quraana keessatti waan jedhu wala taziru waaziratu wizra ukhraa jaa badiin nama tokko nama birarratti badiin sun itti gaafatamummaa namni biraa itti gaafatamummaa hin qabu jaa rabbiin diliin ta'e fakkeenyaaf cubbuun tiyya cubbuteetiin miti diliin cubbuun ta'e cubbuutiyyaa miti badii tiyyaa fanaatu itti gaafatama gocha kiyyaa fi badiin itti gaafatama yoo ati badiirraan dhaabuu dandeesse na gorsite harkaan jechaan gochaan illee na dhaabuu dandeessa malee badii tiyyaaf ati itti gaafatamtee arrafamu ajjeefamuu qabdu. Tigree qofaa miti abbuma fedheehu abbootiin amantii masjiidattis bakka iddoo sharchittis bakka iddoo waaqeffannaattis haa ta'u wanti labsamuu qabu wanti cibsamee dubbatamuu qabu sabni tokko akka siyaasattis akka amantittis akka guutuu addunyattis akkuma hundattuu namni tokko nagayaan biyya takka keessatti si waliin jiraadha jee nagayaan baallama walii qabdan tahee baallama illee walii qabaachuu baattan tahee keessattuu si amanee sitti godaanee biyya tee keessatti ganda kee keessatti aanaa kee keessatti namni tokko nama kana
ifitti sitti amanee lubbuu isaa amanee si waliin jiraachuun isaa sun namni nama san ajjeese namni nama san miidhe amantii islaamaa keessatti yakka guddaa shurufkaa jannataatillee jannata seenuu miti shurufkaa jannataatillee foolee jannataatillee hin agartan jechuudha rasuulli sallallahu alaihi wasallam barsiise jechuudha. Kanaafuu lammii biyya teenya keessatti biyya san keessatti lammii lamadaa hin taane akkuma keenyatti biyya san keessatti mirga walqixxummaadha mirga lafaa fi lafee abbummaadhaan waliin qaban kan nagayaan waliin jiran yoomiyyuu kan nagayaan waliin jiran amantiin fedhayyuu siyaasaan fedhayyuu wannummaan fedhayyuu kan mirga isaanii miidhaa jiru tokko illee hin jiru. Kanaafuu abbootiin amantii gaheen isaanii yeroo hadhooytuu tana keessatti yeroo dubbatuun ulfaatu yeroo tana mul'atni isaanii akka malee barbaachisaadha. Kana bakka hundatti iddoo hundatti akka uummanni hin miidhamne gaachana ummata keessattuu xiqqaa badiin wayyaaneen hojjatte badii Tigreetii miti. Wayyaaneen amata 27 takka haga 30 biyya balleessite biyya nyaatte nujjeeste numite garuu Tigreetu akkas godhe wayyaaneedha. Wayyaanee gisee jennu ihaadik gisee jennu Oromoo keessa jira Amaaraa keessa jira Somaalee keessa jira Tigree keessa jira walitti makaadha. The same thing akkuma biltsiginnaan kun biltsiginnaa jechuun maal jechuudha arantaan Oromoo qofaa miti biltsiginnaan Amaaraa biltsiginnaan Oromoo biltsiginnaan Somaalee biltsiginnaan Affaar Tigreen keessaa baate gaa hin jirtu Tigreen dirree baatee keessaa baate. Kanaafuu sabaa sablammoonni mirga guutuudhaan mirga walqixxummaadhaan akka eegaman abbootiin amantii bakka hundatti labsanii kana cimsanii emphasize godhanii adabbii amantiin qabdu nama miidheef ammas ulfina nama simate keessattuu nama baqatee sitti dhufe nama keessattuu nagaya gaaddisa tiha gaachana si godhachuudhaaf yeroo hadhooytuu tana keessatti sitti dhufeef ulfina isiin qabdu uummata akkasii keessummeessuun simatuun kabajaa rabbii birattis qabdi addunyaa fi akhiratti illee ulfina qabdi. Gaariidha kunillee seenaadha amma tarii history repeats itself jedhanii bara dur bara jaarraa 14ffaa keessan si'a bara Najaashii warri Nabiyyuu Muhammad namoota ergee biyya Tigree kiristiyaana keessatti qubatanii golgaa argataniiru jechuudha. Amma immoo ummatti Tigree akka beeknu maajoritiin isaanii kiristiyaana amma kan Finfinnee keessa jiraatan kuni amma immoo taraadhaan si'a amma immoo warri musliimonni Oromoo hedduu jiru Finfinnee keessa tarii isaanillee waa golga gochuu fi danda'u gargaarsa gochuu fi danda'u harka isaanii bal'isuu fi danda'u kan jedhuufanii gaaffii kana kaase. Absolutely. Najaashiin galata guddaa nurraa qaba. Najaashiin wanti isa Najaashii godhee seenaa keessatti ila arraan tanaa akka hin dagatamne islaamummaan yoo dubbatamtu maqaan Najaashii ni dubbatama. Seenaan jalqabni islaamummaa Itoophiyaa fi Afrikaa fi kana keessatti faca'uudhaaf gahee guddaa rabbiin sababa isa godhe yeroo firri Nabi Muhammadii fi hordoftoota Nabi Muhammad alayhi salaam biyya ofii keessarraa adeerrattan isaanii abbeerottan isaa biyya ofii keessaa isaan sodaachisanii isaan baqachiisan Rasuulli alayhi salaam achumatti hafe Rasuulli garuu Madiinatti godaane ummanni warri baqattoonni duraa 13 kan Rasuulli alayhi salaam deema mootii biratti gartee ilmi namaa hin miidhamne mootii walqixxummaadhaa mootii haqaa mootii Najaashii jedhamu jira Abisiiniyaa tana keessatti deema bira baqadhaa jeeni ummata yeroo san du'aaf ajjeechaaf barbaadamaa ture ummata muslima tahuu isaaniitiif biyya ofii keessatti lafa isaanii irratti mirga amantiin isaanii sarbame yeroo san keessatti amantii teenyaaf namni simatee alaamanatti godhee nyaataa fi uffatatti godhee mirga nuti qabnu waliin walqixa qabdan jedhee ummata san simate mootii kiristaanaa kan ture yeroo san Najaashii jedhama. Najaashiin eegas booda inni islaamee akka Daani'el Kibratiin islaameen ifaa jedhetu kijiba irratti naannisa. So galata guddaa nurraa qabdi. Itoophiyaan islaamummaa keessatti shoora guddaa taphatte lafa akkasitti ulfinaa fi kabajaa amantii keenyaaf kennite ummata keenya kan miidhame saniif
nutii fi isin tokko jettee simatte san ammallee seenaa akkasii deebitanii kasanii olii dalaguun hojjechuun kuni dirqama lammummaa, dirqama amantii, dirqama sabaa, dirqama ummata biyya keetii tahuu akka hin daganne jechuudha amachuu barbaada. Akkuma Tigree kana akkuma saba Tigree faca'anii biyya keenya biyya Oromiyaa biyya bakka garaagaraa jiran kana ummata keenya irrattis rakkoo hamaatu jira yeroo ammaa kana. Ati shanee deeggarta, ati abaluu, ati akkas goote, ati maaloo jedhanii rakkoo guddaa jira uummata keenya irra. Kunoo kana irratti illee gaheen hooggantoota amantii, beektota amantii, barsiisota amantii akkamittiin hifatanii hiraarsa uummata keenya irra gahaa jiru kanarraa dhaabuu danda'u. Gaafiin walitti hidhaadha. Ka duratti illee nu deebisa. Wanni ani jechuu barbaadu daawwattoota keenyaa fi hordoftoota OROMIA11 hundaafuu kan biyyaa fi asirlee jiru. Reefuu osoo dubbannu qabxii tokko idduutti yaadadheetu jira. Nuti kan qabsaawaa turreef gaafa bilisoomne qiimii takka haluu jaaniini haluu baafachuudhaaf miti. Mirgi sabaa sablammootaa, mirgi walqixxummaadha, ol'aantummaan dhugaadha. Ol'aantummaa saba osoo hin taane, ol'aantummaa saba tokko osoo hin taane, ol'aantummaan tan rabbiiti. Ol'aantummaan tan rabbii gisee jennu walqixxummaa rabbiin ilma namaa akka namaa godhetti namoomatti namni akka namoomatti wal kabajee waliin jiraatu yoo arraan tana Oromoon Oromiyaan bilisa taatee bilisummaa argattee guutuu guututti Itoophiyaa guutuu handhurfatte fakkeenyaaf kaleessa amata 27 nu ajjeesan hatta baltsiginnaan tun amata 3 nu balleessaa turte nu ajjeesaa jirte jennee isaan irraa qiimii baafachuudhaan miti kaayyoon kiyyaan kana jeetiin amana kaayyoon uummataa kaayyoon keenya mootummaa nu hidhaa jiru kanallee miidharraa isa dhaabnee miidharraa bilisa isa godhudha. Yeroo qabsoomnu yeroo dubbannu nuti ol'aantummaa barbaadaa miti. Ol'aantummaa dhugaa lallisuuf mirkaneessuuf argamsiisuuf nama kaleessa nu miidhe nama kaleessa nu nyaate yoo inni gara dhugatti deebi'e yoo inni qulqulluu tahee namoomatti deebi'ee bineensarraa gara namatti deebi'e nama nyaachuurraa marga nyaachutti yoo deebi'e nama ajjeesurraa gara gartee nama jiraachisutti yoo deebi'e yoo iftahee namummaa sanitti gad deebi'e uumamaan rabbii isa uume sanitti nuti wanni nama ajjeesnuus nama hiinuus nama irraa gadoo fi gadadaa teenya halluu teenya itti baafannu hin jiru jechuudha. Kaayyoon keenya dhugaan qabsooneef mirkanaa'u walqixxummaan sabaa sablummaadhaan namni amantii waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa hubachiise san barumsaan wal dura qabee wal hubachiisee wal barsiisee wal amansiisuu dandeenye walirraa fudhatudha malee walitti dirqii godhee wal dhiibbaa siyaasaanis haa ta'u walirratti dhiibbaa siyaasaa kiyyaa sirriidha yoo walirratti dhiibbaa godhu osoo hin taane wal taa'ee yaadaan wal mo'atu yaadaan wal mo'achuu dadhabnaan nagee walii kannee waliif hin galle je'ee waliif hin galle irratti walii galuu danda'u kana walii kabaju irratti yoo biitti teenya jiraatee barbaana malee anarraan tana abaa'oo ta'eef takka biltsiginnaa ta'eef takka immoo kaafaa'oo ta'eef ati dhaaba akkanaati jennee walirratti roorrisuu fi wal arrabsuu fi kanaa miti kaayyoon keenya. Kaayyoon nuti qabsoonuuf kan kaafaa'oo keessa jirus kan waboo keessa jirus abaa'oo keessa jirus kan biltsiginnaa keessa jirus lubbuu namaa miidhee jennaan ajjeesee jennaan bilaashetti lubbuu nama jiraachuu haqa qabdu miidhuun dhaaba fedhe jalatti illee jiraatu justify isaaf hin godhu nama ajjeesuudha isaaf haqa hin godhu nama ajjeesuun nama miidhuun nama sarbuun nama gudeeduun nama saamuun kana kan dura dhaabbannu kana kan balaaleffannu kana kan dubbannu malee siyaasa namni abbaa fedhe siyaasa itti nabaasti jeetti amane qabaachuu danda'a. Kanaan walleebul godhanii tokkummaa keenya facaasuudhaaf qumaara siyaasaa taphachuudhaaf kanaa miti qabsoon kaayyoon uummata Oromoodha. Kana jala sararuu barbaada. Gaariidha waan Sheek Naasir jedhanii kan nuti itti qabsoofnu sirna cunqursaa sirna gowwomsaa sirna opereeshinii biyya keessa jiru ammaa kana malee
namni maaliif ilaalcha garaagaraa qabatee miti yoo qabsoon amma deemaa jiru kun injifatee mootummaa dhuunfatee ijaa ba'uuf yookiin haaloo ba'uuf miti sirna jijjiiruuf sirna mirgi dhala namaatti kabajamu sirna dimookiraasiin itti diriiru irratti qabsaa'uu malee namoota dhuunfaa badii namooti dhuunfaa hojjetan jala deemee namoota adabuuf miti namni yakkammoo hojjetee akkasaatti itti gaafatamaa jechuudha akkan hubadhetti. Absolutely. Of course badii isaatiif namni itti gaafatamummaan kun ni dhisne jechuudha miti. Yoo rabbiin humna nuu kenne irra biitii seenyee sun tasgabbooytee nagee harkattee haqni namaa kan isaaf murtaa'u yoo ta'e hisaabuun innaa waraarra daalleen jee barnamtichi. Nama badii balleesse boorus deebii akka badiin balleessineef adabbii isaan maltu ni kan namaaf. Adabbii gisee jennu namni kun ajjeefamuu qabaa wani fannifamuu qabaa miti. Aksasii adda addaa kan hin deebi'ee badii hin balleessine irraa fuudhu kuni uummata seeraatiif dhisna. Sun yeroo saniif dhisna jechuudha. Garuu immoo nuti uummata kana gartee ajjeesuu fi hidhuuf osoo hin taanetti dhugaa isaan miidhaa jiran san isaanillee hubachiisnee dhugatti isaan deebisuudha. Kaayyoon guddaan. Gaarii. Amma lolli deemaa jira akka hubannutti wannoorraa meeshaalee hawaasaa guguddaarraa yookiin meeshaalee odulee kan akka Reuters, CNN fi kan biroorraallee hordofaa jirra. Kanumti mootummaa Itoophiyaallee waan garaagaraa gabaasa yeroo yerootti amma lolli dhufee gara zoonii Oromiyaa zoonii addaa Oromiyaa kan Amaara keessa jiru qaqqabee jira. Lolli kun yoo hammaatee gara Finfinneetti seenee yookiin gara giddugalaatti seenee masgiidni faa namoota siivilii kana yookiin namoota waan akka golgaa hin qabne kanaa fi golga akkamii yookiin gargaarsa akkamii gochuu danda'a? Well, masgiidaa fi charchilleen iddoon sagadaa hundinuu dirqama sacred place dirqama yeroo bal'oo qofa osoo hin taane yeroo rakkootillee bahuu isaan qabantu jira jechuudha. Yeroo bal'oo qofa yoo namni nagee qabaatee iddoo sagadaa dhufee waliin salaata, masgidatti dhufee waliin rabbii kadhata, waliin salaata jechuudha. Yoo nageen qabaanne onnummaan inni karaan nageeyaatu hin jiru. Rabbiin dura nagee dursa. Waa hunda dura nagee dursa Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Saniifuu dirqamni gaa masgidarra jiru booyyamtootaas ta'e ummata buqqeef, ummata rakkateef, ummata kana kan rakkoo qabuuf rakkoo baasu, kan beela qabu beela baasu, kan miidhamee madoo kan madaaweef lola keessatti haa ta'u duraan dursee lola kana karaa ittiin karaa lolaatiin malee karaa nagayaatiin mootummaan kuni bu'ee mootummaan nagayaa dhufuratti hojjetuu danda'uu qaba. Karaan sun ta'uu baannaan mootummaan kuni dhagayaan jiru mataan jabaa akka malee mootummaa gawwa akkana takka harkin beeku. Hagaan addunyaarra jiru amma 35 hatta warreen an arge isa dura diktaatara osoo ta'anii osoo ummata hamaa osoo ta'anii mootummaan isa dura dabrees diktaatara smarti ture, diktaatara xiqqoo aqlii qabu ture kan isa dura ture sun. Kun immoo diktaatarummaa irratti illee gawwaa qabu. Gawwummaatu itti jira. Kanaafuu maaliif gawwaan waan nyaatu malee waan isa nyaatu hin beeku jaan. Amata sadii keessatti waan wayyaaniin amata 27 nu balleessite. Amata sadii keessatti waan amata 30 olii balleesse qalichuun. Amata sadii keessatti. Amata tokko amata 10 hin nadhe. Amata tokko amata 10 hin nadhe. Amata tokko amata 10 hin nadhe. 3 times 10 jechuudha. Waan waggaa 30 wayyaaniin nu goote daran waggaa sadiitti amata sadiitti godhe jechuudha. Charchii dhaqee qeesii ajjeese guyyaa sanbata xiqqaamu sanbata guddaa qeesicha ni yaadatta maqaa isaa yaadadhu. Wallaggatti isaa qeesirraa deemu waan irraa deemu jiru. Administration ofii isaatii deemee qawweetti qabee ajjeesu baatu aangoo isaa jalatti ajjeefame. Masgiida imaama masgiidaa manatti itti dhaqee qaamni mootummaa waraanni isaa manatti ajjeese haadha warraa isaa jaartii isaatillee ajjeese ilmu baatii sadii garaa beelaatiin aannan haadharraa silaa isin luguu qabdu osoo hin argatiin ilmoon sun illee duute.
Kuni seenaa mootummoota Itoophiyaa keessatti dabran keessatti kan imaama ajjeesee jaartii imaamallee ajjeesu takkaa hin dhageenye sin agarreessu. For the first time mootummaa kana jalatti. Masjida 40 oltutu takkaa diigame, takkaa immoo gubame, takkaa immoo seeraan ala ja'amee waraqaan irraa fudhame. Mootummaan kun dhufee akka musliimni sitizana lammii lammataatti dachii isaa kan ja'anii mootummaa kanaaf harka dhawaa turan uummanni garii dubbiin isaan galiin. Lafa ofirratti mootummaan dachii sii kanna hayyama sii kanne duraanuu guutuu Oromiyaa nurraa fudhanii iddoo takka tasagadaa itti salaataa jechuun maal jechuu nuti. Oromiyaa guutuu sirraa fudhatanii yoo hoxxee xiqqoo takka goojoo xiqqoo takka itti salaati jaanis kannan maal jechuu akkana jechuun kuni wal sobuudha. Kanaafuu mootummaan kuni uummanni amantii Islaamaatis ta'e amantii Kiristaanaatis takka waaqeffataa irrattis masjida irrattis charchi irrattis iddoo sagadaa irratti waan eegamu eega mootummaan kun lola labsee uummata isaatillee kakaasee lolaaf qophaawaa waan qabdan hin gabbaahati lammii ofii keessan barbadeessaa kan jechaa jiru itti ta'e haga danda'ametti abbootiin amantii wanni kun lola siyaasaati. Amantiin hundinuu walqixxummaadhaan keessatti miidhamaa jirti. Islaamaa kiristaanaa waaqeffataa osoo hin jenne. Lola amantii Islaamaatii fi kiristaanaa jidduudhaati miti. Lola kiristaanaa fi waaqeffata jidduudhaa miti. Lolli amma nurra banamaa jiru kun lola namoomaati. Lola mirga dhala ilma namarratti baname. Lola ilaalcha siyaasaatiin sila sirreeffamee waliigalteen sila argamtee sirreeffamuu qabutu asiin nu gahe. Namtichi maafiyaadha. He is a licensed gangster. Gaangistara lisheensaa qabu. Gaangistara waraqaa ragaa nama ajjeesuuf qabu jechuudha mootummaan Itoophiyaadha abiyyi kaammaa kanaa kun. Kanaafuu iddoon sagadaa waan isarra jiru shaltar ummata baqatee lafa isaa keessatti nagaan jiraachuu dadhabeef ummata madaaweef yoo dandee qorichaa fi dawaa kannu hikiminnaa danda'u kannu nyaataa fi uffataa fi dhugaatii barbaachisu ummataan waan danda'u tajaajiluu danda'u gaheen isaa kana jedhitiin amanagaa kanagaa waniin sin jechuu rooduu. Gaarii wanti guddaan ani har'a isin afeereef iyyuu akka dhaamsa dabarsitaniif gosa kosaan dhugaa dubbachuuf adda baafnee jala murree uummata keenyatti himuu kan qabnu dhaamsa isin tokko naa dabarsuu qabdanii uummata Oromoo keessaa yaa'anii leenjifamanii raayyaa ittisa biyyaa poolisii Oromiyaa fi bakka garaagaraa ijoollee jiran. Utuu ilmooleen isaanii obbolaan isaanii biyya keessatti Oromiyaa keessatti ajjeefamaa jiranii Tigraayitti duuluu biyya Amaaraa dhaqanichitti du'u. Isaan kun maal gochuu akka qaban adaraa dhaamsa na dabarsaa fi. Duraan dursee yoo nama dhaga'uu ta'e obboleessa dhaga'uu ta'e obboleettii dhageessu yoo taate namni har'a liyyuu poolisii keessa jirus ta'e waraana federaalaa ta'ee jirus ta'e waraana Itoophiyaa waliigalaa ta'ee keessattuu lammiin safuu qabu, aadaa bareedduu qabu, amantii bareedduu qabu, ulfinaa fi kabajaadhaan guddate. Yeroo hedduu waraanni namni ta'u yeroo hedduu namoota ni beekama. Garuu namni dhugaadhaan biyya ofii jaalatu, saba ofii jaalatu, wanni angaafii xiqqoo isaan gaafachuu barbaadu yoo jiraate eenyu kan si miidhaa jiru, eenyu kan si ajjeesaa jiru, eenyu kan si hidhaa jiru, eenyu kan dubartii ta'e gudeedaa jiru, eenyu kan qe'ee teetirratti nagee si dhorkee qe'ee ofirratti namni baqataa tahee illee jiraachuu dadhabaa jiru. Ummata atirraa dhalatte immoo eenyu gaafiin jiru. Kan si miidhaa jirus kan hidhee hoogganaa kee, hayyoota kee, beektoota kee, kan mana hidhaa keessa irra taa'ee hidhee ukkaamsee jiru mootummaa wayyaaneeti moo yeroo ammaa tana keessatti kaleessa mootummaa wayyaaneetu qe'ee teenyatti nu ajjeesaa jira jenne. Mootummaa kana gizee dhaqnee gaafannu aboo akkana namni biyya ofii keessatti dhumaa jira jedhaniin bara TPLF kana dalaguu jira nun jechaa ture jechuudha. Maaliif akkana TPLF eega biyya gallakkisee bahe dirree adii irratti ilma Oromoo fidanii maal torbaati jedhaniin gurbaa dirree addabaabaa irratti fidanii rasaasan ajjeesan. Seera addunyaattis ta'e
kan amantiittis ta'e kan siyaasaas ta'e namni tokko yoo badii qabaate seeraaf dhiyaate seerri isa adabamoo moo guyyaa adii dirree addabaabaa irratti fidanii rasaasan waraanni Itoophiyaadhaa isa ajjeese jechuudha. Kanaafuu ummata isin nyaachaa jiru, ummata isin hidhee jiru, isin saamee jiru dhiistanii wallaalaan taate, beekaan taate yoo isin maqaa mootummaa kanaatiif hidhattanii kan lolaa jirtan taate rabbii biratti illee cubbu guddaa akka taate. Rabbii biratti illee cubbu guddaa akka taate wadhaa. Lola kana keessatti qumaaraatu deemaa jira. Lolli kun lola qumaara siyaasaati. Lolli kun lola dantaa fi fedhii abiyyiiti malee lola mirga sabaa sablammoota Itoophiyaatiif nuti arraan tana Tigreetti lolaa jirru miti. Tigree qawwee malee aangoo irraa buusnee galchinee turre. Namni arra Tigree wayyaanee nutti kaasees sababa biraati hojii waliin buusaa jiru Dr. Abiyyi aangoo isaa dheereffachuu qofaaf. Garuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala diigaminsa kufiinsa isaa Rabbiin nu garsiisuudhaaf arraan tana qaamni keenya kan silaa biyya guutuu bilisanii baasa jennee abdannu waboon abaa'oon finfinnee gahaa jira. Kanaafuu kufaatii ka keessaa bahuu hin dandeenye kufaatii lama keessa seentanii waan jirtaniif duutii isa du'a sareeti yoo lola kana keessatti illee duutan du'a jeenaati miti du'a gartee kabajaati miti du'a salphinaati haadha teessan abbaa keessan obboleessa keessan intala teessan barsiisaa keessan barsiisa amantii keessanii ajjeesaa hidhaa miidhaa ummata irraa dhalattan bilisa godhuu dhiistanii ani waan isin kaayyoo deemtaniif na dhibe rasuulaa alayhi salaatu wasalaam zamanaatu dhufa jee zamana qiyaamaan dhihaattu zamana hogguu qiyaamaan as kaloote jechuudha takka zamana tokkootu dhufa jee rasuulaa alayhi salaatu wasalaam zamana namni nama ajjeesus maaliif ajjeeste yoo jaaniin ka waan kaayyoo ajjeesuuf hin beeyin kan ajjeefamus maaliif ajjeefamte yoo jaaniin ka kaayyoo du'eef hin beeyin ajjeesaa fi ajjeefamaanis ajjeesuu fi ajjeefamu malee waan du'ee fi waan ajjeeseef illee hin beeku jira Rasuulli alayhi salaam. Kanaafuu mootiin kun mootii gawwaadha. Mootiin kun waan isa nyaataa jiru argaan jiru waan ofii isaati nyaatu malee. Kanaafuu lallaba haadha keessanii, lallaba abbaa keessanii, lallaba abbootii amantiidhaa, lallaba hayyootaa, lallaba ilmaan keessanii dhageessanii akka liyyuu poolisiin kumni tokko ol wobootti dabalametti yoo dabalamtan dabalama. Kana godhuu baannaan lubbuu teessan asittis balleessitanii borullee fuula rabbii duratti illee hin balleessinaa. Addunyattis xiqqaattanii akhirattis xiqqaachuuf deemtan. Yoo dandeessan qilinxoo dhaqaa hayyoota keenya marsaatii tiisaa. Eega wareegamuun hin oolleesniif dhugarratti wareegama. Cubburratti wareegamina. Seenaan waa lama waggayyuu galmeesti. Nama cubbuu balleessee fi nama dhugarra jiru. Filannoon keessani karaa kanarratti ni duna jettaniis filannoon keessani. Garuu dhugaadhaarratti maqaan keessan yoo dhoomellee rabbillee akka isin kadhannuuf dhugarratti jiraadha. Dhugaadhaaf wareegama. Dhugaa waliin dhaabbadhaa. Mootummaan kun kufee jira. Dippiloomaasiin kufee jira. Siyaasaan kufee jira. Diinagdeen kufee jira. Wanti isaa hafe hin jiru. Wanti isaa hafe qofti if gawwoomsee uummatallee gawwoomsaa jira jechuudha. Ofii jallatee uummatallee jallisaa jira. Kanaafuu laala baalee keessatti maaltu ta'e? Isa siin jechuu fi uummataa fi warri amantiillee sana dura dhaabbachumaa dhiisan utuu haati boossuu ilmaan xixiqqaa qabanii yeroo makiinaatti naqanii fe'an. This is insane. This is unbelievable. Nama tokko daa'ima kan qawwee baadhachuu isaallee humna qawween isarra qabdu baadhachuu hin dandeenye dirqanii humnaan makiinatti guuranii osoo haati boochu osoo abbaan booyu qotee bulaa fi hoosisee bulaa fi qotee buloota keenya fuudhanii dirqiidhaan makiinatti fe'anii deemanii dirree waraanaa geessanii kuni jara keenya ani kana ol an waan yoo namooma qabaattan namumni yoo xiqqoo firii haga xaafii isin keessatti hafte qofa waraana Itoophiyaadha. Waraana Oromiyaadha. Waraana kan maqaa Oromootiin bobbahaa jirtu
rabbii kee sodaadhu. Imimmaan haadha keetii, imimmaan obboleeyyan keetii, imimmaan daa'immanii sallaaliitii hiikadhu yoo dandees bineensa kanatti gad deebiti bineensuma kana ifirraa deebisi yoon ta'an immoo ummata dhugaadhaaf dhaabbate ummata dhugaadhaaf falmaa jiru sanitti makamii siin jaa kana wanni siidhaan waan biraa wanni siidhi jechuu danda'u hin jiru du'a lama hin du'in du'a lama hin du'in. Abbootiif haadholiin isaaniillee maatiin warri gostillee akka isaan gorsan dhaamsa gabaabduutti naa dabalteefi. Well duraan dursee guutuun ummata keenyaa wanni dhaamu barbaadu jira. Mootummaa kana dhaammachaa turre haqiiqatan. Dhaggeeffatu. Dhaammachaa turre hawaasatti illee dhaammachaa turre. Hawaasni illee dadhabee ifirraa bakka akkuma filatu filatee ifirraa mootummaa kana jala gore malee fedhii keessaanii qaba jeen amanu hawaasni keenya. Duraan dursee wanni an dhaamachuu barbaadu jarana tokkummaa keessan cimsaa. Tokkummaa keessan cimsaa. Lola kana keessaa yoo mootummaa kanatti loluu taate malee mootummaa kana bakka buunee saba lammii keenya kan biyya biraa osoo hin taane lammii biyya keenya kaleessa nu balleesse jennee wanni isaan wajjin lolaa jirruuf an bu'aa isaa argaa hin jiru. Kanaafuu ummata keenya lola kana keessaa bu'aan argannaa jiru hin jiru yoo miidhama taate malee. Ummanni Tigreedhaa ummata Tigree hundaa miti kan balleesse kalee. Kaleessaas Tigree kaleessa nutti kaasee mana manatti dhufee nu ajjeesaa ture OPDOdha. Kan qumaara siyaasaa taphachaa ture Tigreen Naasir eenyu akka ta'e hin beektu. Maalummaa isaa hin beektu. Kan nu nyaachaa ture kan nu keessa jiru. Kan nuti keenya jennee garaa keenya agarsiisne. Alaa mana keenya itti amanetti kennine. Garaa isaatiif arrallee garaadhaaf lubbuu isaa harka kan nu dhiisee lubbuu kumaantama miliyoonaan lakkaa'amtu baasisuuf arrallee aangoo fedhii fi xiiqii keessa seenee fedhii isaa guuttachuudhaaf lubbuu ummata keenyaa kumaantamaan balleessaa jira mootummaan kun. Laala Haile Maariyaam xiqqoo isarraa aqlii qaba. Akkuma isaa kanarratti aangoo ture. Mootummoonni addunyaadhaa gamtaadhaan keessaa fi alaan qarree fi qeerroon hogguunii fi hiriira nagayaa finiinsanii taankii dura dhaabbatanii feetan nujjeessa haga mirgi keenya gartee sarbame nu deebuu jedhanii dhaabbatanii waywaatan mootummoonni addunyaadhaa interfir godhanii guutuun addunyaadhaa waliigalteedhaan mootummaa kanaan gallakkisi jechuudhaan yoontaan dhiigaa hedduutu baha jechuudhaan aangorraa gabbu'e jechuudha. Kana ka jennuuf mootummaan kun gawwaadha mootummaan dabree hamaa ta'us diktaatara hamaa ta'us aqlii irra qabaa wanni jennuuf kanaaf kuni mootummaan akka gartee karkarroo beetanii karkarroon afoo deemuu malee gisee arte akkana deemuu malee akka namarraa maquun beetu karkarroo yoo narra beete shiife hogguu arte taate ani hin beeku akkana deemuu malee akka namarraa maquun beetu kuni mootummaa karkarroodhaan adda fageenya hin qabne. Karkarrootu irra wayyeewun siin jee naamani. Mootummaa Abiyyi kan ammaa kana jiruu fi karkarroo yoo walqixa dhaabde karkarrootu irra wayyaa. To be honest with you. Kuni arrabaa miti dhugaa jirtu. Mootummaa kana sifaan isaa sifaa karkarroo daraniiti. Kanaafuu ayyoonni keenya abboonni keenya osoo gartanii ilmaan keessan kan ibiddatti deemaa jiran deebi'anii isin nyaatuudhaaf isin ajjeesuudhaaf mootummaa kana irreetti ta'aa jiran hadaraa rabbii. Ilmaan keessan du'utus nan awwaalin duutus an sin beeku wanni ati qabsaa'aa jirtuuf badiidha jettanii ilmoo teessan ija diimtuu garsiistanii anaa fi ati duudaa fi garaadha jettanii dhugaa walitti himuu ilmoo keessan gorsitanii akka gosatti akka sabatti akka lammitti akka amantitti gara hundaan gabbaatanii wal gorfatuun dirqama keessan tokkummaa keessa yoo cimsitan immoo qawweellee hin barbaannu. Wanni qawweedhaan ummata kana gahaa jiru tokkummaan dhabamurraa. Karaa nagayaa hunda ni cufe mootummaan kun. Karaa nagayaan mariidhaan garaa manguddootiin garaa amantiitiin garaa hundaan
mootummaa an addunyaa tokko ka'isaa nagee buusii hin jeeniin hin jiru. Ugandaan, Keeniyaan, Ameerikaan, Awurooppaan, UN'n, Soomaaliyaan biitii arra mootummaa kana karaa nagayaatiin dhukkuba siyaasaa, qumaara siyaasaa kana furaa nagee isaa barbaada hin jeeniin hin jiru. Hin dhageewu. Gurbaan amata sadi dura isin himne falfalamee jira. Namni yoo falfalamu falfalli sun hagarraa hiikamu akka arguu hin danda'u. Kanaafuu lammii keessan baraaraa mootummaan kun kufee jira. Yeroo ammaa tana keessatti Oromoo fi Oromiyaan qe'ee teessan tiisuu irratti, saba biraa tiisuu irratti biitii teenya nagee argatuudhaaf jiraatuudhaaf Oromoo fi Oromiyaan jiraachuu qabdi. Itoophiyaan jiraatuudhaaf Oromoo fi Oromiyaan jiraachuu qabdi. Namni ofii rafe ambaafillee manaam. Kanaafuu duraan dursee karaa nagayaatiin waloodhaan amantiidhaan osoo hin jenne gandaan osoo hin jenne mootummaan kun ka gandaatii miti. Mootummaan kun guutuu gandaatii fi biyya guutuu balleessaa jira. Rakkoon isaa rakkoo Itoophiyaa qofa hin taane rakkoo Afrikaa illee taate. Rakkoo diinagdee Afrikaa taate. Nagayaa dhabuu Afrikaa guutuu taate. Ka Ameerikaa taate. Kanaafu ni gartan waan silaa biyyiti teenya namni miliyoonotaan lakkaa'amu hojii nagayaan qaraxa malee mootummaan Itoophiyaa Ameerikaadhaa karaa godhee fi nagadaa dalagaa turanillee mootummaan kun karaa hedduudhaan nu cabsee jira. Kanaafu laman cabina jara keenya rabbiin lubbuu guyyaa rabbiin ni fudhatte jee ni fudhata. Dhugaaf dhaabbadhaa, dhugaaf dubbadhaa osoo dhugaarra jiraattanii yoo duutan rabbii biratti illee ulfina qabdan. Callistanii badii osoo gartanii yoo ustanii duutan immoo addunyattis xiqqeenya akhirattis xiqqeenya. Nageenyaa jiraadhaa, ulfaadhaa, galatoomii obbo Matees. Galatoomaa Sheekh Naasir Hamzaa haqa dubbachuu uummata keenyatti haqa qulqulluu haqa callaa dubbachuu ammallee gara fuulduraatti itti fuftanii akka dubbattan rabbi isin haa dandeessisu naa galatoomaa. Egaa hordoftoota keenya akkuma sagantaa kanarraa argitanii nama isinitti baqatu nama beela'ee dheebotee isinitti baqatu nama nahee isinitti baqatuuf gaaddisa ta'a waan qabdan nyaachisaa obaasaa. Ati saba akkasirraa dhufte ati saba akkasirraa dhufte jettanii dudduuba isaan gaafatinaa nama beela'ee dheebotee isinitti baqate nyaachisaa. Oromoo ta'anii dhalachuun, Tigree ta'anii dhalachuun, Amaara ta'anii dhalachuun yakka miti. Dogoggora warri beektota siyaasaa yookiin opportunistiin warri ayyaana laallattoonni beekaa uummata waliin dha'anii fi kanaaf uummata isin bira jiru ollaa keessan bira jiru wal eegaa. Yeroo ammaa kanatti yeroo baay'ee haalli rakkisaa ta'e Finfinnee keessatti wal tiksaa nama rakkatee nama golga barbaaduuf golga ta'a kan ammoo barsiisni amantii kan Islaamaas kan Kiristiyaanaas kan Waaqeffataas kan Hindii kan hundumtuu waan si dabaluu qabaawu nama dhiigas yoo baase aannan obaase jetti Oromoon. Haqiiqatan kaleessa wayyaaneen nu balleessaa ture nu miidhaa ture garuu Tigreen nu miidhee Tigree miti keenyumaatu waliin nu miidhaa ture. Arras kan gorra jiru sanuma kanaafu ummata Tigree kaleessa badii nu balleessan jennee sodaannee isaan miidhoo osoo hin taane the enemy of your enemy is your friend jette Faranjii yeroo gargarii. Namni diinni diina keetii hiriyaa keetii jette yeroo garii. Yeroo kana isaanii waliin mootummaa kana dhiibbaa irratti godhuun keenya bu'aa nuu qaba malee if duraaf isaanii waliin aangootti kenninee biyya san keessatti san warra siyaasaa beeku warra hayyoota keenyaa hojii gatta'anii mari'atanii walqixxummaadhaan sabaa sabnuun biyya san keessa akka waliin deemu san if duraaf godhama. Amma waboo fi TPLF walitti makamuun kun garii nama akka waan amata 27 rakkoo san deebisuuf deemutti akkasitti akka fudhatanii wayi waanne kanallee isin dhaamuu barbaanna jaran osoo arraan tana nuti ilma namaati miti bineensallee gargaarsifannee diina kana ofirraa cabsuu taate diina keenya kan kaleessan balleessaa ture yoo arraan tana diinni sun diinatti if beekee adabatee nageetti gaddeebe wanni arraan tana nuti kan kaleessaa san sodaadhaaf waliin hin hojjannu jennee wal baqannuuf hin jiru. Namni tokko kakaleessa nama walirraa balleesse yoo namni sun adabamee deebi'ee hawaasatti deebi'ee nagee uume nagee waliin jiraachuun kana kakaleessaa madaa kaleessaa san waan qabnuuf arraan tanillee saniin isa balleessine jennee wal baqatu nu barbaachisu. Yeroo kana keessatti diinni nuti waloodhaan qabnu diina tokko biltsiginnaadha mootummaa Itoophiyaa yeroo amma kana jiru kana waliin buusnee eegas booda
gatteenyee teebila irratti dhugaa jirtu walitti himnee waan haqa isaaniitis haqa keenyaas addaan waliin addaan qoodachuun suni waan boruun eegotu yoo rabbi achi nu ga'e. Gaariidha yaa bilxiginnaan illee yoo dafanii dogoggora isaanii hubatanii as deebi'anii karaa nagaatiin rakkoo kana furuu danda'an furuun danda'ama akkasitti waliin deemuun danda'ama. Egaa sagantaan keenya har'aa asirratti raawwata kan ittaanuun yeroo biraa sagantaa biraatiin aga wal agarrutti nagaan nuu turaan isiniin jedha galatooma.